Arraa yuunivarsiitii Wallaggaa irraa itti dhufnaani rifatanii baasan Profeesar Tashoomaa kabajaan qabaa fi nama guddaadha. Nuti hawaasa jeequudha sagantaan qabnu. Ammallee uummanni keenya dhagee itti osoo hin taane. Qubeen laatiinitti fayyadamaa jirru hanqina qabaa. Qubee haaraa bocuu caalaa kulleen yeroo achi as ba'u. Ati nama dhuunfaa. Dhiifama akka qabdanii. Oromoon dhugaa qabdi. Kalooleen dhugaa qaba. Haaleen dhugaa qaba. Garuu gareen uummatatti gabbaaftee jettee uummatatti baaftee. Addi bilisummaa Oromoo haa jiraatu. Goboon haa jiraatu. Maastara sanii sarara kalaqa obboleessi keessan. Itti amanuu waan biraatti amanuu dhabuu waan biraatti. Waan Wallaggaa fi Harargee nama jechisiisu, Jimmaa fi Arsii nama jechisiisu, Shawaa fi Oromoon bade. Qubeen afaan Oromoo baddee tajaajila. Maal abbaa isaatiin mallas na gabroomsa, maal abbaa isaatiin abiyyi na gabroomsa. Kuulleen maqaa akkoo teessaniiti jenna. Kuulleen haadha abbaa Tuulamaa fi Salaalee. Kuulleen haadha manaa qubee afaan Oromoo. Maastara san abbaan hundeessaan qubee kuullee Oromoo dhiifama gaafateeti jira. Maal jedhamee marii isaa kaayidaa keessa jechuudha. Haga tokko waan murteessa jechuudha. Waan haala amma yeroo wajjii wal qabatu jechuudha. Keessa waliin dhageeffannaa. Akkasuma akeeka isaa kan fuula duraadha. Aan gartee Oromoo qoqqooduun kaayoo hiyyaa miti jedheeti jira. Akkuma amma agartan kana akkuma amma dhageessan kana jechuudha. Oromoon waa'ee kuulleetiin hedduu qoqqoodamiinsa guddatu mul'ataatiin jira. Karaa amantii, karaa godinaati. Akkasuma haasawa Kadiir Martuu kan dhiheenya kana ajaa'ibsiisaa guddaa tahee kuulleen haadha manaa qubee afaan Oromootii wal fuusifne jira kan jedhee namoonni hedduun akkuma qoosaatitti yookiin ammoo waanuma gartee inni akkanumatti jedhee kan itti fakkaatutu jira. Kuulleen wanni jedhamu kun maalinni kanas mee anatu isinii fi Kadiir Martuu akka tokko viidiyoo isaa keessaa murteessoo kan jedhee jechuudha qabadhee dhufeetiin jira. Mee maal yaadeeti anatu isinii fi waan inni jedhe kanneen keessaa jechuudha. Lana Abdul Moobaal Abdurraahi bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Jalqaba irratti osoo komantiin kennine osoo nama sin arrabsine osoo gartee nama sin faarsine viidiyoo osoo dhageeffattanii irra wayyaadha. Fakkeenyaaf waa'ee kuullee waa'ee qubeetiin wal qabatee nuti waan saba keenyaaf ajandaa ta'e nuti ajandaa godhanna dirqama keenya jechuudha. Kanaafuu waan saba keenyaaf ajandaa ta'e tokko barsilaa waa'ee nageenyaatiin wal qabatee sa'aatiidhaan silaa guyyaadhaa guyyatti waboon tarkaanfii akkanaa fudhate yookiin mootummaan tarkaanfii akkanaa fudhate inni bara ajandaa godhachuu hin wallaalle suni. Waan gartee uummanni keenya keessatti aarsaa kafalaa jiru waan dhiini keessatti naqamaa jiru jechuudhaaf cal'ifne malee jechuudha. Garuu karaa saba keenya hin diini irratti karaa gartee saba keenya ijaara jennee amanuu irratti jechuudha. Fakkeenyaaf faalla tokko waan hawaasa kana diigu yoo gareen tokko dubbate gareen tokko immoo waan ijaarumsaa irratti keessattuu gareen gartee sababa isaatiin diigumsa irratti hafarsaatiin jiran san irratti maal jedhee deebisaan inni kenne maal inni kan jedhu ajandaa godhachuun dirqama jechuudha. Furmaatatu keessa jira waan ta'eef jechuudha. Saba keenya ijaara waan ta'eef wallaala yookiin ammoo ka gartee garantaanii fudhateetiin dongoraa jiru as keessa sirraahuu danda'a. Kan wanti kun as keessa galuufii danda'a waan ta'eef jechuudha. Saniif ajandaa godhanna malee nuti kuullee abaarus faarsus akka nama dhuunfaa tokkootitti yoo ta'e malee nuti dandeettis ittiin qabnu san akkasitti hubachuu qabdan. Namoota tokko tokko gartee kan yookiin abbaa kuulleef gootanii nama biraa ammoo balleessaa kuullee gootanii inni kaan ammoo abbaa qubeef gootanii nama qubee balleessuu deemu gootanii kan nama abaartantu jira. Kanaafuu jalqaba yaada namaa hubachuudhaa fi viidiyoo san dhageeffattanii akkasitti yaada kennachuu qabdan jechuudha. Komantii keessan hedduun dubbisaa ture jechuun an komantiin faallaa kiyyaa yookiin na aarsaa osoo hin taane waggaa hedduudhaaf asirra jirra. An komantii bashannansiisaatiin bashannana ka barumsa qabu ammoo irraa hin baradha. Akkasuma gartee ka gorsa qabu irraa hin gorfama. Komantii lafatti hin balleessu. Komantii dubbisuu hedduun jaaladha. Yeroo boqonnaa kiyyaa komantiin dubbisaa jechuudha. Akkasitti walii haabeen isin jechuu barbaadeeti. Tole hayyee waa'ee qubeetii fi akkasuma kuullee irratti dhiheenya kana ajandaa deemamaatiin jiru. Asirratti waan tokkoon isin ibsachuu barbaada jalqaba sokan ajandaa kiyyaatiitiin seenne jechuudha. Ani akka nama tokkootitti kuullee hin deeggaru. Garuu ammoo Master Hassaniin neen dinqisiifadha. Maaliif hin dinqisiifadha? Nama gartee Oromoodhaaf jedhee waan dhimma dhuunfaa isaatii fi sabaaf dhaloonni haga dhumaatitti maaliin dhaloota kanaaf lafa kaa'a jedhee waa kalaqutti seene. Kalaqa inni kalaqe san nuu ta'uu irraa fudhanna. Nuu ta'uu baatu lakki nuun taane jenna. Yookiin ammoo hayyootaan wanni kun gartee qoratamee bareedaadha jedhamee irratti mallattaa'eeti hayyootaan nutti as dhufa gaafa hayyootaan nutti as dhufa ammoo fudhachuun keenya dirqama jechuudha. Haala saniifecha Master Hassan hedduun dinqisiifadha hedduun nama jaba akkasii qabaachuu keenyatti hedduun boonaa jechuudha. Kan akkas naaf hubachuu qabdan. Namuma waa kalaqu, namuma waa uumu Oromoodhaaf qabaachuun yeroo kana jedhamu waan akkasiin waan kana nu uumaa miti. Ati kalaqa san irraa fudhachuu dhabuun sun waan biraati jechuudha. Kanaafuu san akkasitti hawwannu ani qubee wani naa caalu hin jiru jedhanii akka nama tokkootti jechuu kiyyaa beekika. Ammoo waa'ee afaanii hayyoota afaanii qaba. Hayyoota afaaniitiin gilgaalamee laalamee qoratamee jechuudha kan nutti as bahuu jechuu barbaadeeti. Tole hayyee waa'ee kana irratti wal falmiin sabni jechuun nuti yeroo garagaraatitti fakkeenyaaf yoo ajandaan tokko dhufu diinatu illee jidduu jira. Diinni ammoo yeroo dhufetti ajandaa amantii keessa nuuf kaha ajandaa gartee gandummaadhaa godinaa keessa nuuf kaha yeroo wanni tokko dhufe jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa irra deddeebina jenna waa'ee
Finfinneen teenya jennee nuti hundi irratti duunu kanarratti gaafa dhihoo gaafa waa'ee masgida shaggarii wal qabatee yaattomi shaggar gartee lafti tuulama fal'aanaan hin nyaatamtu. Bar warra kana diina nu keessaan gartee addan facaasuu barbaaduudha beeki. Finfinneen Oromoon kaleessa bahaadhi haa kaabaa kibba takka isiin arginee tiyya jedhee raddu akkasuma ta'isaati har'a yookiin tuulama qofaati miti Finfinneen tiyyaarran tanallee jechuudha. Tanama hundaati ta bahaadhi haa takka kaabaa kibbaati jechuudha. Diinni ajandaa akkasiisan nuuf facaasa. Amman tanallee jechuudha qubee islaamotaa jedhanii afaan bahanii haala keessaniin addaan nu faffacaasuudhaaf yookiin ammoo waan Master Hasan dhalata Harargeedhaa ta'eef jechuudha qubee yookiin ammoo warra Harargeeti jedhamee jechuun namoonni akkas jechuun maanti namoota hedduutu gartee dogongorsiisota hedduutu waan akka isan keessatti oofaa jira waan ta'eef dhaloonni ammoo waan kana hin beekne qabatee ittiin girrisaa jechuudha akkasuma gartee karaa biraatiin ammoo warri kuuleen sirriidha yookiin Master Hasan bira dhaabbanaan illee hedduu warri xiiqii keessa seenan illee jira as keessatti waa'ee Master Hasan kana yoo waan fiduu barbaadee fi keessattuu fakkeenyaaf namoota hedduu arge kan gartee sababa kuulleetii fi haga miidiyaa OMN fi akkasuma namoota dhuunfaa garaagaraa kan waan kana godhuu irratti yaada garaagarummaa yaadaa walii kabajuu dadhabanii wal abaaruudhaa fi gartee akka namni gareedhaan ka garee fakkeessu jechuudha. Warra deeggaruu birallee warra hin deeggare birallee rakkoo akkasiisantu jira jechuudha. Duuba yoo viidiyoo Master Hasan kana dhageeffattan adda isiniif baha jedheeti yaadaan. Keessaa mureen yaada gara sa'a 2-3 haasa'eedha jechuun marii dheeraa godhe jechuudha. San keessaan bakka murteessituu amma nu ijaarti jedheeti yaadu akkasuma gartee ka furmaata nuuf taati jedheeti yaadu warra kuullee jaarattus kan gartee kuullee jibbitus kuulleen ammas waan isin beekuu qabdan maaliif wanni akkanaatu godhamaa kan jedhu irratti ajandaa taamaa jira malee waan xumurameeti yookiin qubee bakka bu'ee amma hojii eegale kan jedhamee miti beeke. Kanarratti illee Master Hasantu dubbatame. Jalqaba viidiyoo isaanii haa dhageeffannu itti aansinee Kadiiriin akkamitti akka gartee qubeen afaan Oromoodhaa haadha manaa kuullee akkamitti akka argate waan inni jedheef natu isinii hiika. Ka biraallee dabalate jechuudha. Kuullee kana wannummaan jedhamu maalinni. Dubbiin Kadiir dubbii gadi fagooti jechuudha. Angaruu annaaf galee jira isiniif hin hiika. Master Hasan gaafiilee namoota hedduu akka hawaasaatitti jechuudha akkasuma beeytota afaaniitirraa jechuudha. Gaafiilee isaa dhihaatan jechuun gaafii hunda asirratti isinii dhiyeessuuf miti daqiiqaa 4 qofaan keessaa viidiyoo isaa keessaa kan hin muree murteessaadha jedheetiin kan fide jechuudha. Gaafiilee aga tokko kan namoota lamaa qofa keessa jechuudha. Muraasaa fi deebisaa isaatii fi akkasuma waan akkam jennee waan haala yeroo wajjin wal qabatu kan namoota hedduudhaaf sooshaal miidiyaa kan tajaajilata akkasuma gartee kan ittiin nu diigaa jiranii danda'edha. Gaafii jalqaba kanarraa eegalla. Mee wanti kun hirmaachisummaan maal fakkaata ka jiru gaafii ta'e jalqabaati. So hirmaachisummaan ka'e karaa afaanirra qorannoo godhuu karaa qubee kana boocuu qubee boocame uummataa dhiyeessu hirmaachisummaan kee maal fakkaata tokko inni lammaffaadha wantoonni akkana hogguunii fi magaalaa dhufan hanganii fi qaamni ifatti waan kanaaf itti gaafatama fudhatu jirutti magaalatti hin bahu magaala bahuu dura maalii fi dhoysuun barbaachisi. Eega dhoysame hoo isa dhokotte kana akkamitti harki biraan ga'u luisee baasutti eeydanii haja'uutu gaafii xiyyalamee wal. Akkitti dookumentiin gabbee immoo yuunivarsiitiif dhiyaate. Yuunivarsiitiif ka dhiyaate hullee osoo hin ta'in qorannaa qubee Sheek Bakri irraa eegalee ilaan qaba kana jiru kanatti horatamte dhiyeesse. Kabaase immoo yuunivarsiitii Wallaggaa keessaa barsiisonni footoo kaasanii namoota alaatti ergan. Warra Sirii moo Sirii jaaniin maqaa isaanii hin beeku narra laalina isaantu maxxanse. Yeroo takka isaan qunnameetiin ture karaa Profeesar Fadhasaatiin because inni dookumentiin irraa fudhachuudhaaf waan qunnamaa tureef gama isaatiin isaan baree gaafaan itti erge isaan gadi hin baafa. Qabatanii kaayatan. Har'aa yuunivarsiitii Wallaggaa irraa itti dhufnaani rifatanii baasan Profeesar Tashoomaa kabajaan qabaa fi nama guddaadha. Yuunivarsiitiin keenya akkamitti waan akkanaa maxxansaa jeeqa dura maxxanse isaa fi abdiisa. So poostii ilaalamu hundaa warri waan kana hawaasa keessa kaase isaanii nuti hawaasa jeequudha sagantaan qabnu. Ammallee uummanni keenya dhagee itti osoo hin taane hayyootaaf dhiyaachuu qaba. Hayyoota keessa deemu. Ammumayyuu jechuudha. Duuba jalqaba akkamitti bahee jechuun amma durallee deebiseeti jira kaa Master Hasan kanarratti jechuudha fakkeenyaaf garee isaanii keessaa kanuma gartee fakkeenyaaf isarraa qorannoodhaaf itti kenname sanniin keessaa jechuudha. Abdiisaa Baanchaatiif akkasuma Profeesarichatu jalqaba namni maxxansa isaanii sooshaal miidiyaa irratti kan jedhudha. Karaa saniin baheedha. Ani sooshaal miidiyaa irratti baasee sabaaf ajandaa ta'uu hin barbaadudha. Qorannoo hayyootaatii fi dookumentii kan inni kenne qorannoo hayyootaatii fi jechuudha. Jechuun gadi bahee yookiin hawaasa keessa haa bal'atu miti. An fedhan qabu jedhe hawaasa duratti akka gadi bahu. Amma durallee dubbatee ture inni kanarratti jechuudha. Kan edallee waan gaafatameef deebisaa kennee jechuudha. Hayyootaan hawaasa bira gahaa jechuudha. Yoo hayyoonni lakki hin barbaachisudha irratti walii galame achiin hayyoota biratti hafaa jechuudha. Waan silaa bar ajandaa hayyoota bira hin dabrin nutti gadi fidanii beekaa fi wallaalaa hunda gidduu gadi afanii akkasiin haga sadarkaa nu qoqqoodutti amantiidhaan as keessaan diinni haga nu seenuutitti jechuudha. Waa hedduu jedhame sooshaal miidiyaa kana irra deebinee ofiin arrabsinuuf malee dhugaa dubbachuu fi hatta kaadrotuma warruma basaasaa gartee silaa mootummaadhaa kan nuti beeyniin waa hedduutu jedhamaa jira jechuudha sooshaal miidiyaa kanarratti. Ammayyuu
hayyootatti harkatti deebi'eeti gara qorannootitti deebi'uu qabaadha. Hammayyuu hayyoota jechuudha kan murteessu malee fakkeenyaaf beeki waan kan amma namuu gareetti addaan qoodameetiin dhagaa warratti darbatuudhaaf yoo tolchuudhaaf kan warri biraa kan gartee amma sarasaniin balaaleffataatiin jiru jechuudha. Akka waan inni hojiitti bobba'ee mana barumsaatti barsiifamaa jira dho'isaadhaan namni barsiifamaa namni fakkeenyaaf waan tokko eega uume hawaasaan leenjiidhaaf yookiin ammoo gartee agarsiifataaf wanni sun akka isaa milkaa'u akka hawaasni waan jedhu yaada uummata alaaruudhaaf akkasuma yookaan dirqama tufuuzoo barbaadaa miisaniidha malee salphumatti hojiirra oola isa fakkeenyaaf namoonni akka jedhan kun yaadanii barkuun ogummaan gaafatu anuu akkanatti ilaaleen beeku fakkeenyaaf salphumatti hojiirra oola. Ganaa karaa mootummaatiin biiroo maaliitu jira biiroo barnoota maaliitu biiroo aadaa maaliitu jira maalii jira hayyoota bira iyyuu gaafa gadi dabre iyyuu hayyootuma gaditti iyyuu waa meeqatu jira salphumatti akkanatti hojiirra oola burjaajessadhaaf kan jedhan. Hojiirra ooluu soo taate hayyoota bira gad dabree sadarkaa mootummaatitti illee mootummaa naannootiinis akkasuma karaa federaalaatiis waa xaaxaa hedduutu jira kan isinii himuu fi miti. Ammas kanaadhaa jechuudha kaayoon isaa mastara san dhageeffadhaa beeku. Hayyoota keessa deemuu qaba. Kaayoon keenya malee dhaloota dhufuu fi kanan dagatinaa. Dhaloota ammaa burjaajeessuu fi miti. Dhaloota ammaa if duraa fi if duuba oofuu fi miti. Dhaloonni dhufu waan ifi haa qabaatu. Achi keessatti haa laallatu. Si galtee? Dhaloota irratti haa hojjennu. Mee sagantaa yeroo dheeraa haa qabaannu. Na harkaadhaaf sagantee gabaabaan akka gadi hin baane akkas nurraa fakkeessanii beekta. Kana booda gaa isaan ugama miidiyaatti baasanii qorannaan ittuma deemuu qabaan jedhan instituutiina seenee Oromoon ajandaa biraa baafatee gama hojii isa deemuu qabaan jedha. Ajandaa kana laffise. Gaaffii tokko lama qofaa kaasuu barbaada. Qubeen laatiinitti fayyadamaa jirru hanqina qabaa yoo jenne eeyyee hanqinni inni qabu tokko lama jennee arguu dandeenya. Waggaa 19 qubee haaraa bocuu caalaa waggaa tokko lama rakkoo sanaaf fala barbaaduun jechumti qubee afaan Oromoo jedhu kun dhaloota wajjin seenaa wajjin eenyummaa wajjin walidhata godhateera hagammaatti. Sanaaf fala barbaaduun hin wayyu ture. Gaaffii lammaffaan ulleen yeroo achi as ba'u ati nama dhuunfaa hawaasa si gargaaru hin qabdu waggaa 18 gatiitti baaftee sooftiweerii hojjettee kiiboordii qopheessitee maal qopheessitee haga kana ifaajuun kee baasii kana hunda itti baasuun aarsaa hin barbaachifne kafaluu sitti hin fakkaatu. Hawaasni keenya yoo dhiise mirga qaba. Ani garuu dhalootaaf dhaloonni waan akkanaa jira jee akka fudhatu. Malee sooshaal miidiyaa irratti baafnee qeequu miti Oromoon tiyya akka adda baatuun fadhoon. Always dubbeen tiyyaas beekamtuudha fuuldurri kiyyaas beekamaadha namoonni na beekanis ragaa ba'an. Oromoodhaaf yeroo hundaa'u namaaf duuba deebuu miti. Wanni kun waan ani uume waan ani fandi godhu jiru saba kiyyaafiin godhu jira horteetiyaafiin godhu jira laatiin haa badduu hin jenne an laatiin hin qeeqne laatiin ittiin baradhe ilaa fuuldurallee ittiin fayyadaman kan jiru an. Garuu ilmi kiyya waa haa qabaatuun sagantaa kiyyaan waan mataa isaa haa qabaatu waan ifii haa qabaatuun kun imaammata yeroo dheeraati. Malee namni keenya yoo rifatee mufatee lolee gaddees ani haqa qabdanii jedhan warra gaddullee warra rifatellee dhiifama haqa qabdanii baga rifattanii waan keessanii fi afaan keessan waan jaalattanii fi dhugaa qabdanii jedhan Oromoon dhugaa qabdee osoo hin jee dubbiin dhumattee beeka. Oromoon dhugaa qabdii kalooleellee dhugaa qaba haareellee dhugaa qaba haamtu dubbatellee dhugaa qaba jaalala afaan irraa ka'e akkasittiin fudhadhan. Oromoon na hamachuus na arrabsuus dhiifaman godhaaf dhugaa waan qabaniif haarees aaruu dhugaa qaba kalooleellee loluu dhugaa qaba. Kanama arrabselleen aareeta arrabse afaan waan jaalatuuf afaan isaa waan jaalatuuf afaan isaa wanni caaluuf hin jiru Oromoof saniif quuqamee baga gootanii an dhiifame isinii godhe humaa takka Oromoon dhugaa qabdii dhugaan tawaaqaatiin jedha. Amma yaada kennuurraa kusadheetiniin gaaffii dursinee waan dubbannes ni qabna jechuun carraa dhuunfaatti isin dubbisuun akka kennitanitti waan ta'eef iyyuu. Ammallee irra deebi'ee Oromoodhaaf wanni hin dhaamu piliis waliin qoodinaa. Dhugaa baga loltanii loluun haqa keessanii afaan keessanii garuu rakkoo kana kafide garee information isa yuunivarsiitii irraa baaftee gama sooshaal miidiyaatti fiddee namni yoo waa qorate yuunivarsiitii bakkitti dhiyeessu yuunivarsiitiin information qabuu danda'u qaba hanqinni gama yuunivarsiitii irraa mul'ate ni jira dhugaadha garuu gareen uummatatti gabbaaftee u'uu jettee uummatatti baaftee poostii waan jiruuf ija seeraatiin akkamiin ilaalamti sawwara seeraatiif dhiifna Oromoon immoo baga loltanii baga wal abaartanii galatooma afaan keessa waan jaallattaniifi jibbina qabaattaniitii miti hedduun isin kabaja hedduun isin jaaladha
dhaloota dhufu faayaannu ilmaan keenyaati faayaannu kanuma dhaamsi kiyya galatoota. Hayyuun akkanatti jechuudha kan inni dubbatu gurbaan reefuu jalqabaa suni qubeen kun maaltu itti hir'ateedha hir'inoon xixiqqaa ni qaba ni qaba hir'inoon san sirreessuun siif hin miyyatu fakkeenyaaf san irra hin wayyu waggaa takka lama san sirreessitu haga waggaa 19 waan kana haaree uumutti ifaajjuu kan jedhudha qubee laatiin ittiin baradhee ittiin guddadhee ammallee ittiin fayyadamaadha garuu ammoo dhaloonni kun waan isaa haa qabaatu kan jedhu lafa kaayuu fi barbaadeeti kara biraatiin fakkeenyaaf amma dhiyeenya kana waa'ee makanaattiin wal qabatee keessattuu ijoolleen Master Hassan deeggartanii fi akkasuma gartee kan xiiqii keessa hin taanillee haalonni tokko tokko xiiqii keessa isin galchuu danda'a. Akkasuma gartee haalli namoota tokko tokko xiiqii keessa isin galchuu danda'a. Ammoo xiiqiidhaan waan tokko deeggaruun xiiqiidhaan waan tokko abaaruunis sirrii natti hin fakkaatu. Ta'ee ammoo fakkeenyaaf Master Hassan amma jedhee jira. Kana abaaris, kana qeeqes, kana arrabses afaan isaa waan jaalatuuf, qubee isaa waan jaalatuuf, afaan Oromoo waan jaalatuuf, afaan Oromoo wareegamaan dhufe isaa waan jaalatuufidha. Kanaafuu kan mufattanis hunda keessaniif iyyuu dhiifama isinii godhe jira akkasuma immoo kan isinitti balleessillee dhiifama jedheeti jira. Kana achi maaltu ofi amma ijoollee OMN irratti dhakaa darbatan hedduun arge. OMN fakkeenya Master Hassanii arrabsee qubee kan arrabsee jechoota agartee fakkeenyaaf achirratti gaazexeessonni Guyyoos haa ta'u Abrahaamis haa ta'u achirratti dubbatan jechuudha. Namoonni kun hundinuu jaalala qubeetii fi rakkoo Master Hassan irraa qabaataniiti rakkoo gartee yookiin ammoo waan biraa irraa qabaataniiti miti bara maa walii beekuu dadhabna nutiin kun jechuudha. Waan fedhe yoo gadi baheetiin jedhe namni namoota waa'ee kanaa amantiidhaan wal qabsiisanii fi namoota waa'ee kanaa gandaan wal qabsiisan sunniin diinota gartee nu diiguu barbaadan yookiin ammoo namoota gartee waa'ee tokkummaa Oromoo kan diiguu barbaadan ta'uu danda'a yookiin ammoo kan galiniif ta'uu danda'a. Warra akka gartee tuulaan maan kana mooqqaadhaan hin nyaatamu marqaa miti warra akka jedhu warra akkas akkasii sanni jechuudha. Garuu namni rakkoo Master Hassanii inuun beeku namni fakkeenyaaf namni amma gaazexeessonni OMN waan beekan natti hin fakkaatu namni kun amma dura fakkeenyaaf karaa ispoortiitiin tookaandoo akka sadarkaa Afrikaatti nama guddaadha karaa saniin kan inni beekamu namoonni hedduun hin beekan jechuudha. Jaalala qubee irraa kan qabu namni akkamitti qubee kana wanni kun akkamitti dhufee akkamitti gadi bahee sooshaal miidiyaa irratti akkam tahee kan jedhu qubeema balleessuudhaaf amma gadi hojiirra ooluudhaaf akkas tahame jechuu malee waa'ee kanaa namni keessa beeku waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaafuu walaa eeggannu mirga deeggaruu fi qeequllee waliif haa kabajnu. Namni tokko gadi baheetiin akkamitti qubee malee kan biraa fidan jedheeti yoo fakkeenyaaf Master Hassanis haa ta'u yookiin kuullee haa ta'u yoo abaare mirga qaba jechuudha. Akkuma ati bakka kuulleen naaf ta'e kuulleen bakka qubee yookiin bu'uu qaba jetteeti ati afaan guutee dubbattu sanitti kan biraa kan qeequllee mirgi isaa kabaja. Nuti ofii keenya diktaatara ta'uu hin qabnu jechuudha. Biyya san keessa diktaatarummaan haaftu dimokiraasiitti gartee haa jijjiiramtu biyyi abbaa feene deeggarree abbaa feene gartee paartii feene filannee akkasiin silaa hawwiin kenna jechuudha. Garuu ofii keenya diktaatara walitti ta'uu hin qabnu yeroo garaagaraatitti yoo waa dhufan diktaatarummaatu nurraa mul'ata. Tiyya malee ta'ini akkamitti ka biraa gartee yaada kiyya ala yaada biraa fidaa namni tokko waan fedhe jechuudhaaf mirga qaba akkuma ati deeggaruudhaaf jaalachuudhaaf mirga qabu san jibbuudhaaf illee mirga qaba jechuudha. Tole hayyee kanarratti Kadir Martuu hoo maal jedha akkamiin haadha manaa qubeedhaa taate kuulleen yaada Kadir Martuu kanamee xiqqoo itti daddabalee kabiraallee jechuudha yaada isaa haasawni isaa kabiraallee keessa jira hedduu takka namatti tola nama hedduudhaaf hin galle nama hundaaf hin galle jechuun kiyyaa miti namoota tokko tokkoof hin galle garuu ana sirriitti naaf galee jira anatu isiniif hiika. Mee kabiraa akkam fayyaa qabdan naguma naa qabdanii xiqqisho hoggaan aaree laal arrabaan na hidhama waan hin dubbadhu wallaalan jenne nabiyya laamuusaan. Waan gartee abbootii teenya qubee abbootiin teenya maal itti taate maal abbootii teenya qabrii hirriiba dhoorkitanii waan haayiloo fidaatiis waan Shee Maamar Rashaadiis waan Shee Bakriis waan Abbo Waaqoos waan jaarraas as fidaniif hin qabdan waa'ee qubee tanaatiif waan wal fakkaataatii miti. Kalaqu qaba qubee afaan Oromoo fakkaatti tamataa keenyaa jee kalaqeeti jira yookaan qubeewwan afaan Oromoo baduu qabdii maalreen baduu qabdii miti. Addi bilisummaa Oromoo haa jiraatu goboon haa jiraatu goboodha kan dhiiga dhangalaasaa abbootii teenya seenaan isaan haa yaadatu ganda keessa deemaa qubee tana nu barsiisan jechuu keenya. Master Hassanii sarara kalaqa obboleessi keessan kalaqa Oromoon kalaqateedha akka dhuunfaasatti kalaas itti amanuu waan biraatti amanuu dhabuu waan biraati garuu qubee afaan Oromooti tasaba Oromooti jaanii kalaqan. Akkuma Laatiinonni ABC tana kalaqanitti kalaqni keenyaas kabajamaadha. Kalaqni ilmaan Oromootis kabajamaadha. Akkuma qubeen Arabaatis kabajamtu akkuma qubeen Laatiin kabajamtu kalaqni ilmaan Oromoo kalaqanis kabajamaadha. Anis keetiin qubee Oromoodhaa uuma jedhee sammuun takka yeroo yaade dammaqeetti jira jedhama. Badiin qubee tana osoo hin taane fuullee tana osoo hin taane kun amantii wal arrabsa kun gandaa wal arrabsutti ka'a jechuudha. Badii guddoon isii tana wallaalummaa guddoo. Maali ammatuun waan Wallaggaa fi Harargee nama jechisiisu Jimmaa fi Arsii nama jechisiisu Shawaa fi maal nama jechisiisu maal qaba kun mee maali mee naayimi riizina isaa naayimi. Afaan Oromootiin miidiyaa kana gubbarra afaan arrabaa afaan xiqqeenyaa afaan wallaalummaadhaa miidiyaa TikTok kana gubbaa gootanii afaan Oromoo yeroo xiqqeessitan yeroo sani yeroo afaan kun xiqqaatu afaan Oromootiin waan dubbatamuu hin qabne waan ta'uu hin qabne yeroo taasiftan yeroo sani Oromoon bade
qubeen afaan Oromoo baddee tajachuu qabnu waan kalaqame kana miti. Afaan oduu bare bishaan alamfata waan ta'eef. Waa'ee diinagdee isaanii waa'ee jimaa hoggaa gaffaa waa'ee jimaa hoggaa gaffinne tana wal nyaatti. Kun kana miti. Qubee duraas rakkoo guddoo qabdan. Rakkoo guddoo akka mataa keenyatti qabna. Namni gabroomse tokkollee ni jiru. Maal abbaa isaatiin Minilik na gabroomsa maali? Maal abbaa isaatiin Haile Sillaaseen na gabroomsa Dargiin na gabroomsa maali ana Oromoo? Maal abbaa isaatiin Mallas na gabroomsa maal abbaa isaatiin Abiyyi na gabroomsa? Anatu of gabroomse. Bilisummaa ifii kennuu hin beeknu. Ofii kun beeknu ifii dhuu malee. Haasa Oromoo, loqoda kutaa Oromoo hundaan beektu. Ayidooloojii Oromoo hin beektu. Jaalala hin beektu. Gosa ta'e hin beektu. Kuulleen maqaa akkoo teessaniiti jennaan koflatti gattaan. Kuulleen haadha. Siikoo mandoo bareentoo siikoo mandoo kana abbaa dhalche xumugaa bareentooti barboo. Kuulleen haadha. Abbaa Tuulamaa fi Salaalee dhalchee kan Karrayyuu bareentooti kuulleen. Kuulleen haadha qallooti. Tan bareentoof qalloo deesse. Kuulleen rabbiraa mataa godhuuf akkoo teenya. Maqaa akkoo teessaniitiin qubeen isin moggaafame obboleessi keessanii siginni gabbaasee falaasaa mataa waan amma Kadir Martuu jee kana nama tokkoof hin galle kuullee wanti jedhamu kun maaliin arran tan osoo gartee bifa gaafiitiin gaafatamne hedduun kenna hin beeynu ta'a fakkeenyaaf horteen saba kana abbaan saba kana Oromoo jedhama fakkeenyaaf amma bakkee nuti irraa horre jechuudha. Haati kenna haati Oromoo hootame fakkeenyaaf jechuun haati saba kanaa hoo kuullee jedhamti jechuudha. Saniidha amma kan Kadir Martuu jechaa jiru. Fakkeenyaaf nama Salaalee akkasii Karrayyuu qalloo Booranaa fi Bareentuu akkasuma gartee Xumuuga maal hortee kenna hundaati haadha kenna hundaati akkoo teennaa jechuu isaati. Akkoo teennaa maqaa akkoo teennaatiin kuulleen qubeen nuuf mogga'eeti jiraadha. Kadir Martuu akkuma dhageessan kana dura jalqaba fakkeenyaaf qubee kana gartee kan akkasitti gannuuf bu'uureessee ABO adda bilisummaa Oromooti jechuudha. Bara 1990 takka labsiidhaan paarlamaa keessa yeroo cehumsa keessa gartee waboon cehumsa keessa jiru san jechuudha. Bu'uura gadi nuu dhaabee wanta saba kana keessa tokko godhu keessa tokko qubee kanaadha kan nuti walitti qabnu jechuudha. Duba gaafsan ABO'n akkasii buurame ABO'n achi duratti illee fakkeenyaaf hayyoonni garaagaraa irratti hojjetaa isin turan yeroo dheeraa ittiin dho'isaadhaanis barraa'aa ture jedhama garuu ifa bilisatti akka biyyaatitti kan labsame gaafasii jedhama. Duba galanni ABO'dhaaf haa ta'uudha kan gartee hojiirra oolchee ABO'dha adda bilisummaa Oromooti jechuudha. Duba qubee Oromoo jechuun akkuma gartee gurbaarree fuullee gaafate seenaa hedduuf keessaa qabdi seenaadhaan wal qabattee jechuudha. Qubee jechuun quba kenna haga jedhamuuti jechuudha. Qubeen tun talaatiin taatuyyuu qubeen afaan Oromoodha seenaa guddaa qabdi wareegama guddatu itti kaffalame wareegama qabsoo guddaadhaatiin jechuudha kan isiin dhuftellee jechuudha. Duba Kadir Martuu amma waa'ee kuullee irratti kanaadha namni hedduun kuulleen akkooteen yeroo inni jedhee akkanumatti akka waan nama wahii yaameetitti kan akkasii se'u jira kan wanni kun hin galiniif jechuudha. Dhugumatti seenaa keessatti akkasiidha. Haati Oromoo kuullee jedhamti. Akkooteen jedheeti jira. Dhuguma akkooteen jechuudha san akkasitti qabadha. Gara jaartiitti achi deebi'an. Siginni gabbaasee falaasama mataa isaatiin. Falaasama keessan kabajaa. Falaasama keessan qabatanii Oromoodhaan hin diiginaaga. Nama waa'ee amantii, waa'ee maalii. Oromoon qubee mataasaa qabaachuu ture. Mallattoo saba tokkooti. Sabni tokko saba ta'uudhaaf. Qubee mataasaa lakkoo isa mataasaa qabaachuu qaba. Akka Oromoon kanan godhanne gabroomsa turan. Kanaafin sammuu san dinqisiifadhe. Kuulleen haadha manaa qubee afaan Oromooti. Kalas waan biraati miti. Kuullee obbo Maastar Hassan obbo qubee afaan Oromootti heerumsiiseetiin jira. Wanni hundi haadha manaa qabdiimi. Abbaa manaa qabdiimi. Abbaan manaa kuullee qubee afaan Oromooti. Haati manaa qubee afaan Oromoo kuullee maasanii. Yoo kana wal fuusifne qubee fi kuullee afaan Oromoo yoo wal fuusifne wanni wal lolluuf maaltu jira. Kalas qubeen bara meeqa isin gurguddisaa isin barsiisaa ture haadha manaan qabu. Kanaaf maastarassan intala maastarassan adde kuullee afaan Oromoo obbo qubee afaan Oromootti heerumsiifneeti jirra. Kalas kuullee waan biraa osoo hin taane haadha manaa qubee afaan Oromooti. Qubeen dhiira kuulleen dubartiidha waan taateef. Adde kuulleen maastarassan haadha manaa qubee afaan Oromooti. Maastarassan kuullee bareedduu tana qubee afaan Oromootiif nuu kennuu isaatiif soddaa keenya kabajamaa ulfaataa soddaa Haayiloo Fidaa soddaa Shee Mahammad Rashaad Shee Bakrii Sabaloo kabajamaa maastarassan qubee afaan Oromootiif kuullee dhalchee kenneeti jira. Kalas yoo jenneenoo saasawa afaan Oromoo baraa kana uumaan afaan Oromoo jaasa hunda bee baran. Naumaan haasawa afaan Oromoo wajjaasa hunda beeyan.
Isinaa soito kun afaan Oromooti miti. Kun afaan wal arrabsuudhaati. Laa afaan Oromoo abbootiin ta'e sanaa soito kanaa miti. Qabsaa'onni keessanaa soonis kanaa miti. Laa afaan Oromoo afaan ajaa'ibaati barbo afaan wal arrabsuudhaati miti. Afaan itti olii galuuti malee afaan itti ol jibbuudhaati miti. Afaan itti ol hubachuuti malee afaan itti wal doomsuuti miti. Afaan itti walitti dukkaneessaniin osoo hin taane afaan itti wal ibsaniin. Garuu akka isin tattaatan na dhibaa. Waamoti koo ajandaa tokko fiddan. Wallaggaa fi Harargeen Arsii fi Maariyyoon Jimmaa fi Maariyyoon Shawaa fi Haatan bazaa keessan haasa'u osoo hin dhugin machaa'u. Amma yoomi waan akkana haasa'u ittiin xiqqishoollee yeellaatanii. Hararlee Arsii fi Harargee fi Jimmaa fi Wallagga umeetta. Namni Oromoo ta'ee jira. Hararlee kanuma haasa'u kiristaana musliima maal beekaa. Ashina kana dhiis biraa. Maaloo Maariyyoo Maariyoo qubee kan Oromoo maaloo. Haasa'u kana dhiis. Haasa'u jajjabee haasa'e. Waa'ee wal nyaachuu tana. Tana natti hin fidina. Tanuma qofan isin kadhadha laal. Laal ana siikoo mandoo xumuugaa bareentoo Oromoo. Ana qallaa siikoo mandoo bareentoo Oromoo. Ana qallaa bareentoo Oromoo. Ana qallaa anniicha. Humbanna bareentoo Oromoo. Siikoo mandoo jechuun bar gosa osoo hin taane. Murawwa jechuun gosa osoo hin taane. Noolee jechuun gosa osoo hin taane. Ala jechuun gosa osoo hin taane sabaa barbo. Gosa tamaasoo itaati. Saba Oromoo jechuudha. Jimma jechuun saba jechuudha malee gosa yookaan ganda jechuudha miti. Wallagga hoggaa jennu saba. Ala hoggaa jettu. Itu jechuun saba jechuu malee gosa jechuu miti bo saba Oromoo. Kitaaba biraan haasa'in saba Oromooti. Kun wasiilli keessan macca booranticha Oromooti. Wallagga macca booranticha Oromoo. Jimma abbaa Jifaar macca booranticha Oromoo. Iluu abbaa Booraa macca booranticha Oromoo wasiila koo. Kullin haadha manaa qubee afaan Oromooti wal fuusifnee jirra soddaa kennaa maastara jechuun isiin dhalaa waan taateef kulleen ammoo qubeen afaan Oromoo dhiira waan ta'eef kan jedhudha. Yoo jenne hoo jedhe asirratti kan dirmartoon isin hubachuu qabdan dura waa'ee seenaa kullee isin himee jira jalqaba irratti dubbiin isaa beeke namoota hedduudhaaf hin galliqineedha. Kulleen dura jalqaba akka ta'e ta'uu namni hedduun hin beeku. Har'aan tana Oromoon osoo gaafatanii namni hedduun hin beeku jechuudha. Akkuma Oromoo jedhu kana kulleen haadha Oromoota akka ta'enna hortee Oromoon irraa horee kan jedhu kana jechuudha. Karaa biraatiin ammoo amma namni kun iyyuu kullee ka jedhu maqaa guddaa seena qabeessa kana qabateeti as dhufe akka seenaa kana qoratee gartee maqaa Oromoodhaa guddaa kana moggaasee as dhufe mastara san fakkeenyaaf ati fudhachuu dhabuun waan biraati garuu ammoo eega inni dhufe waliin dhooyinee qubeetu baduudhaaf deemaa maali sun ta'in qubeen gartee heddisii gadi fagoodha waan baduu qabduu miti seenaa kenna hunda eega jenne booda ammoo isinis haa jiraattu kenna akkuma ibsa qubee kenna itti fayyadamaa dhaloonni boroo ammoo itti mari'atee fuula duraa fi yoo fedhan itti fayyadaman yoo fedhan ammoo akkasumatti gartee qabaandee haateettuudha malee dirqamaan qubeen bakka baddee kun bakka haa bu'u miti yoo akkas goonee har'a wal arrabsuun tun dhuftiidha fakkeenyaaf as keessatti dubbiin jabduun Kadir Martuudhaa kaase maalinni ilma bareentoo fakkeenyaaf ilma afran qalloo yookiin ammoo ilma gartee Jimmaa akkas kuni gandaa mitiidha sabaadha. Hedduu waan murteessuudha yeroo har'aan tanaa bara nama fakkeenyaaf yoo har'a Jimma akkas ta'e inuma amma ni gammada bakka Oromoon tokko ka gartee akka gaariitti kooluun isaa gammaduuf ka biraa jechuun amma inni fakkeenyaaf yoo Harargee ta'e Harargeen ijaarata Jimma ni jibba yoo Arsii ta'e Arsiin ijaarata akka Shawaa ta'e Shawaan ijaarata Jimma ni jibba akka isaatitti jechuudha kooluun isaa ol kaate garuu ammoo arrabsoo ofiitti gammadaa jira namni tokko Oromoo keessa hatta sabuma takka gosuma takka arrabsa taanaan ufuma arrabsaa jira sabumsaan arrabsaa jira jechuudha saba jedhe fakkeenyaaf ati ilma qal'aa bareentoo yeroo jette ati bareentoo yeroo tuute fakkeenyaaf yookiin ammoo Arsii yoo jette Jimma yoo jette Wallagga yoo jette Shawaa yoo jette ufuma arrabsaa jirta garaagarummaan bira tokko illee hin jirudha. Kadir Martuu akkasiidha kan inni lafa kaa'e maaltu kan amantiidhaan walitti fida maaltu kan gandaan walitti fidaadha inni nu fakkeenyaaf mastara sanii mataa isaadhaan yeroo arrabsiisutti ati ilmuma kee arrabsaa jirta waan biraatii miti jechuudha. Yubo godina isa arran tana qubeen tun fakkeenyaaf tan Harargeeti nama meeqatu kan jechaatiin jiru qubeen tun ta Islaamaati nama meeqatu jechaatiin jira arran tana jechuun as keessa diini nu qoqqooduudhaaf jedhullee akkuma jirutti ta'ee jechuu kiyya garuu tama Harargee yoo ta'e keetii miti saba keetii miti yoo addaan godhanne kaa fakkeenyaaf bakka godha tokkotti addaan baane yoo sabaa fi sablammoota Oromoodha yoo taane malee jechuudha haka amma Oromoodha jennu kanatti akkam fakkeenyaaf yoo namni tokko ka'ee fakkeenyaaf Shawaadhaan waa jedhe Oromoodhaan waa jedhe Shawaa osoo hin ta'in ka Jimmaa waa jedhe akkasuma ka Arsiidhaan walumaa galatti kutaa Oromootiin ka waa jedhe akkasiidha. Silaarra osoo qaroomnee guddanneetiin jiraanne namni tokko ka'ee har'a yoo fakkeenyaaf amantii musliimaa tokkoyyuu yoo arrabse amantii kiristaanaa tokko yoo arrabse amantii sabni isaa tokko kabajaatiin jiru tokko yoo arrabse saba san diqqeessa jechuudha. Saba saniif jedheetu kabajuu qaba amantiin sun faallaa isaa illee yoo taate yoo ta'e isaa ta'uu baatteeyyuu jechuudha.
akka addunyaatti miti sabuma isaa keessatti jechuudha fakkeenyaaf har'a osoo mataan keenya bal'aa ta'e akkasiidha garuu namooti yaanna baasii ta'ee waan gartee gabrummaa irratti guddannee fi waa'een tokkummaa afaaniin jenna malee irraan beeynu waa'ee gartee sabummaadhaa homaa irraan beeynu waa'ee amantiis irraan beeynu akka Kadir Martuu jedhu kana ture jechuudha sila dhugaa dubbachuuf hedduun itti gammade akkuma Kadir Martuu jedhe kana kalaqni nama keenyas kabajamuu qabaadha garuu hin deeggaru isiniin jedheetiin jiraan amman tanallee hin deeggaru qubeedhaan dhaloota qubeeti nuti dhaloota kuulleetii miti ammoo isa kalaqa isaatiif hayyummaa isaatiif tattaaffiin saba kanaaf godheedhaa fi hedduun dinqisiifadha hedduun kabaja guddaan qabaa fi jechuudha hedduun ajaa'ibsiifadha kasanirraa fi gaafa hayyoonni qoratanii hayyoonni ta'e jedhanii gaafas fidanii waan hayyoonni fidanii isaan gartee hayyoota irraa fudhachuu dhabuulleen gaafa guutuutti xumuramee as dhufe sun anaafis illee nuun qabdu jechuudha akkaataa itti gartee karaa kamiin hawaasa bira gahaallee isaanii kan qopheessu waan taateef jechuudha akkasi fudhachuu qabna kuni madda qoqqoodamiinsaa madda wal abaarsaa madda gartee tokkummaa keenya diigu tahuu hin qabudha akkuma Kadir Martuu jedhe akkasuma gartee mastara san illee qabachuu kan hin dabarse ana Abduu Moobaala biraa yanga qophii biraatti walitti deebinutti nagaannaa tura.